Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa kana yuutuubiin adabbiiwwan gurguddaa meeqa of keessaa qaba yookaas wantoota meeqa irratti nu adaba kan jedhu qabadhee isiniif dhufe. Normaalii adabbiin har'a isiniif qabadhee dhufe kan akka yeroo viidiyoo hojjennu dogoggora goonu isaan keessaa adabbiiwwan yookaas wantoonni nuti gochuu hin qabne yookaas isteepii meeqa akka of keessaa qabu asirratti kan inni isiniif ibsuudhaaf dhufe jechuudha. Yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenya daawwachaa kan jirtan Naardos Tuub sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanaaliin keenya barnoota adda addaati kan laachaa jiru. Chaanaalii keenya irratti egaa yaada qabdan koomentiidhaan nuuf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Hiriyoota keessa illee share gochuu hin dagatinaa. Akkasuma wantoota irratti isiniif jedhu yoo feetan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee barnoota yuutuubii wal qabatan asirratti kan barsiisu jechuudha. Guyyaa irraa kana egaa kallattiidhumaan wantoota yuutuubii hojjechuudhaaf keessattuu namoonni haarofti yuutuubii hojjechuuf maal gochuu akka qabdanidha kanan isiniif qooduu barbaade jechuudha. Inni jalqabaan namni tokko yuutuubii gaafa hojjetu dogoggora yeroo sadii yookaas viidiyoo namaa yeroo sadii yoo poosti godhe yuutuubiin maal godhaa? Chaanaalii isaa jalaa haqaa jechuudha yookaas chaanaalii isaa guutummaa guutuutti jalaa cufa. Innis maqaan isaa koopiraayitii jedhama. Koopiraayitiin viidiyoo namaa guutummaa guutuutti fuunee gaafa fayyadamnu viidiyoo namaa utuu keessaa editiin godhin fuunee gaafa fayyadamnu tokko dhaabbatumti yuutuubii chaanaalii keenya irratti koopiraayitiin erga. Inni lammaffaan immoo namni nuti chaanaalii isaa jalaa fuunee fayyadamne sun viidiyoo keenya irratti koopiraayitii ergaa jechuudha. Koopiraayitiin irratti ergaa. Isa booda koopiraayitiin kun olitti kuufamee gaafa sadarkaa sadii irra ga'u maal ta'a? Chaanaalii keenya hin cufaa jechuudha. Kanas argachuudhaaf seetingii keessan keessa bakka mallattoo siidhaan jirtu yookaas karaa Google Studio yookaas karaa Kiroomii seenuudhaan YouTube Studio jettanii barreessitu. Erga barreessanii booda tartiiba gara moggaatti isiniif dhufuun akkuma asirraa suurarraa argaa jirtan gara dhumaatti xiyyeen irra isiniif kaa'e sanarraatiin ni argattu. Mallattoon C bakka buutu kun koopiraayitii waan ta'eef ishee sanarra xuxxanii ilaaltu. Sadii qulqulluu yookaas lakkoofsa sadii qofatu jira yoo ta'e sadii irra zeeroo jira yoo ta'e koopiraayitii hin qabdan jechuudha. Sadii irra lamaa jedha yoo ta'e immoo koopiraayitii lama qabdu jechuudha. Sadii irra tokko jira yoo ta'e garuu carraa tokkitti qabdu jechuudha. Carraa tokkitti qabdu isa booda dogoggora tokko gootanii jennaan chaanaaliin keessan hin cufamaa jechuudha. Chaanaaliin keessan guutummaa guutuutti hin cufama. Kana gochuudhaaf inni kun adabbii namoonni haaraa taatan yookaas namoonni reefuu yuutuubii hojjechaa jirtan irraa of eeggachuu akka qabdaniif jecha kanan isinitti himee jechuudha. Kanaaf koopiraayitiin nurratti galmeessisiisu koopiraayitii kileemii utuu hin taane koopiraayitii isa kan biraa jechuudha. Koopiraayitii kileemiin bakka barbaanne keessaa kunnee baasuu dandeenya. Garuu koopiraayitii kan namni nurratti ergu yookaas kan guutummaa guutuutti viidiyoo namaa fudhannee poosti goonu koopiraayitii kileemii waan hin taaneef nurraan kaa'u jechuudha. Viidiyoo sana balleessines balleessuu dhiifnes homaa furmaata hin qabu. Viidiyoo sana balleessines balleessuu dhiisuunis furmaata hin qabu. Yoo balleessines nurratti galma'a, yoo dhiifnes nurratti galma'a. Haa ta'uutii akkaataa kamiitiin yuutuubii keenya irraa koopiraayitiin sun baduu danda'a kan jedhuun xiqqoo isiniif ibsa. Koopiraayitiin suni baatii sadiif yookaas ji'a sadiif yuutuubii keenya irraa callisee ta'a. Callisee ta'a. Baatii sadan sana keessatti ammas yeroo sadii yoo dogoggorre adabbiin isattuma fufaa jechuudha. Garuu baatii sadii booda yuutuubiin inni nurratti ergame koopiraayitiin nurratti ergame sun maal ta'a? Ispaartii ta'a. Achirraan badaa jechuudha. Ji'a sadii booda ammas tokko jedhee lakkaa'uu jalqaba. Aga ji'a sadiitti qofa jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti yuutuubii keessan keessa seentanii cheek gochuun dirqama isinirra jirudha. Kanaaf gama koopiraayitiitiin viidiyoo qulqulluu ta'e kan mataa keessanii kilaasikaalii adda addaa irratti gadhiisuu dhiistanii gaafa viidiyoo hojjettan naannoo TV'ti yookaas naannoo muuziqaan adda addaa jirurraa fagaachuudhaan viidiyoo hojjechuu akka qabdan gabanumaan kanan isinitti himu ta'a jechuudha. Tokko namoonni reefuu hojjechaa jirtan koopiraayitiin carraa sadii qofa namaaf kennee chaanaalii namaa akka cufuudha jechuudha.
Inni lammaffaan adiseensiidha. Adiseensiin namni tokko guutummaa guutuutti maqaa tokko qofaan adiseensii banachuu qaba. Fakkeenyaaf maqaa kiyyaan adiseensi kana dura banadheera yoon ta'e, ammas maqaa makootiin adiseensi yoon banadhe, adiseensiin koo na jalaa cufamaa jechuudha. Carraa biraan hallaatu adiseensiin koon cufama. Gaafa adiseensiin koo cufamu maalan godhaa? Adiseensi maqaa kootiin banamee jiru kan koo miti waan ta'eef inni sun dileet haa ta'u kan jedhu ajajaa jechuudha. Garuu achi keessaa tokko qabachuun dirqama. Maqaa lamaan jira yoo ta'e tokko dileet gochuun dirqama waan ta'eef namoonni yuutuubii 3, 4, 2 fayyadamtan yookaan walirratti hidhachuu yookaan maqaa adda addaa fayyadamuudha. Kan kanaan alaa maqaa 2 fayyadamtu yoo ta'e isin adabaa jechuudha. Isin adabaa waan ta'eef isa kanarraa of eeggachuun dirqama isinirra jirudha. Fakkeenyaaf keessa seenee yoon isinitti agarsiise daataan kun na seensise isinitti agarsiisa. Egaa adiseensi akkuma banneen daataan kun seeraan hojjechaa hin jiru. Akkuma seenneen adiseensi maqaa nama kana dura laanneerraaf yoo ta'e itti yaaduu qabna. Adiseensi namni maqaa keenyatti dhiyoo jiru yookaas fakkeenyaaf maqaa Daani'el Olaanii Biqilaa jedhee namni kana dura ittiin banatee jira yoo ta'e irra deebi'ee maqaa sana banachuu hin danda'u jechuudha. Namni biraan banateera waan ta'eef dirqama maqaan garaagarummaa qabaachuu qaba. Adiseensiin isa kanarratti ba'eessa godhee nama adabatu dhimma kana keessa hin beekin ariifattanii baasii baay'ee baaftanii akka hin kassarreeffan dursa isa kana isinitti himaa jira jechuudha. Inni sadaffaan yeroo hundumaa kanan dubbachuu jaalladhu dhimma riistii koontentii. Riistii koontentiin koopiraayitii miti. Akkasumas adabbii ariifatee namatti hin fidu. Riistii koontentii jechuun viidiyoo kanaa dura namni ittiin maallaqa argate kallattii adda addaatiin walitti funaanuudhaan oodiyensii kan hin qabne yookaas waan dhaabbataa kan hin qabne yeroo hundumaa waan namootaa walitti fidee kan hojjetu riistii koonteentiidhaan adabamaa jechuudha. Fakkeenyaaf intartimentii yoo ta'e dhimma sana ilaallatu, edukeeshinii yoo ta'e dhimma kana ilaallatu, muuziqaa yoo ta'e dhimma sana ilaallatu. Fakkeenyaaf faarfannaa adda addaa callisee yuutuubii irraa buusee deebisee yuutuubii irratti kan fe'a yoo ta'e adabbiin adabamu riistii koonteentiidha. Riistii koontentii karaa biraatiin karaa diskiripshin booksiidhaan gaafa fayyadamuu dadhabnu nu adaba. Kanaa durallee yeroo 2-3 viidiyoo kan irratti barsiiseera. Namoonni baay'een viidiyoo gaafa poosti gootan dhimma diskiripshin booksii barreessuudhaaf baay'ee itti yaaddanii. Diskiripshin booksiin faayidaa guddaa akka qabu dirqamas immoo diskiripshin booksii malee yuutuubii irratti immoo ta'uu akka hin dandeenye isinitti dubbadheera kanaan dura. Namoonni yuutuubiidhaaf haaraa taatan diskiripshin booksii kana sirreeffadhaan isiniin jedha. Dhuma irratti dhaamsan qabu tokko namoonni yuutuubii maallaqa qabu akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhuuf namoonni koomentii irratti naa barreessaa turtan fi namoonni karaa keessaa yaadota akkasinaaf barreessaa turtan viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif yaadda. Amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Egaa wantoota kana sadan adabbii yuutuubiin nuuf kennu yookaas yuutuubiin wantoota inni ittiin irratti nu adabu kana qofa osoo hin taane wantoota baay'ee irratti garuu ishee kan sadan beezii waan taateef ishee kana isiniif qabadhee dhufe barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.